Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sin dhageessisan oduu sin dhageessisu Abdulhakiim Ahmed Huseeni. Ministeerri ittisa raayyaa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haalli walitti dabalamuun dhaabbilee siyaasaa biyyattii yookaan immoo addawaawwaa'ii yeroodhaaf barbaachisaa akka hin taane ibsanii jiru. Akkasumas walitti dabalamuu kana keessa akka qooda hin qabaannee fi akkasumas marii irratti akka hirmaachaa hin turin ibsanii jiru. Gama qondaalota obbodiyootiin yookaan immoo ODP'tiin immoo marii keessa turuu isaanii yaadonni tokko tokko akka jiran ibsamanii jiru. Kanarraa ka'uudhaan ajandaa ta'uudhaan dubbichi yeroo ammaa kana bakka garaagaraatitti haasofni waan kanaa deemaa jiraachuu isaaniis sooshaal miidiyaa fi miidiyaaleen garaagaraa akka farsaa jiran argineerra. Amaanaa uummanni Oromoo nutti kenne EPPdhaan osoo hin tahin ODPdhaan akka deebifnuuf kan nutti kenname ta'ullee ODP'n garuu gaaffiilee uummata Oromoo osoo hin deebisin gara dhaaba haaraatti of jijjiiruudhaaf murteessuun isaa uummata Oromoo biratti fudhatama dhabuu isaa beekameera. Kanarraa ka'uudhaan dhaabni EPP jedhu yeroo dhiyoo kana keessatti dhaabbilee addawaawwaayitii waliif mallatteessuu isaanii miidiyaan biyyattii ifoomsee jira. Haa ta'u malee dhaabbileen kun bakka TPLF hin jirretti walii mallatteessuu isaanii akkasumas dhagahamaa jira. Haa ta'u malee gaaffiin uummata Oromootiif deebii hin ta'a jedhamee akka hin eeggamne uummanni Oromoodhaa falmaa isaa